الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وأن ندرس ربي وياك إدو تنت بكتنت أزيد ولي الحمد لله رب العالمين. وأقول إيمان كيس أفنى هجو بدر إيمان كيفتو كيس زينت بكتنا جيني أما اللي إيمان كيس جماعة نجى بكو مثلا كيو بالشيء سأنا رو بكيس تيم رسول في ربي صلى الله عليه وسلم ما يحكوا له إيمان كيفتو كيفتو إيمان برسالة تبي أبو واحد ثم شمو قد أدى في أبو كيس تتني تسير سلبتين إيمان تسير ورمي بودي جاروا جاروا كيس نقول نوسي جارة جيسو أبو ماله إيمان هذا كذي ونما وان أدى وان تري بدوبي إيمان بركو كيس دين تاني بكرة نجيتا أما اللي قالوا إيمان لي كايرا كتارا بايك فندورة تبهت كتارا كراكيس دين يوكا أكنا مغال مغال يرو تكو تكو بركو تكو تا سجدي كنا ما نجا مكا تكو تا سجدي مستري يرو وان بركو بيرا تري وان بركو تكو إكفاكا مكو تا سجدي بركو بيرا تري يوري أنا مغال كوتا سجدي وينغا كويسي umri dargagummaa walitti of daddarbuun fuudhata ammallee homa barnoota ni ta'e fakkaata garuu barachuudhaaf qophaayaa jira nama kutaa saddeettii tokko asini barnootatti seenuudhaaf haalduree sammuu biyyeeffataa jira malee wanni inni guddaa beekee akka sana mara hin jiru garuu waan ta'etti fakkaata yeroo tokko tokko qabsoota hidhatana waan goolamu yoo kanatti fakkaatus kaale akka musliimaatitti bakka amma jiru kana keessa dhaabannee yoo bilibsii amma rafnee kanarraan kabiris ka dabalachuu yaadu taate imalli bal'oon akka nu eeyyite imalli har'a as bakka kanaan nu ba'e kun fuulduretti immoo imala bal'aa akka nu eegaa jiru waan guddaa immoo islaamummaan akka nurraa eegaa jirtu beekutu nurra jiraata jechaadha inshaallah ta'ala. Amma maali amma wanti har'a walitti qabamne kun dhagaamaa sagaleeti afaan gabaabatti walirraa gabaabsinaa jecha gabaabaa walitti dubbannee kaayyoo dheertuu wal keessa kaayannee addaan kaa'u. Wanni har'aasitti walitti qabamne maali wanni har'a isin barbaanne qaama isin barbaade qaamaa kana. Qaamni har'a walitti isin qabe jama'aa muslima torban diidaa jedhama. Ijoolleen keenya sirriitti asirraa ibsi xiqqoo ni gabaabata waan ta'eef. Wanni qaamni har'a asitti isin waame bulchiinsa galma bulchiinsa aanaa roobina keessatti qaamni har'a aanaa keessa gandoota irraa masjidoota irraa isin yaame hawaan kana isin yaame jama'aa muslima torban diidaa jedhama. Sababni inni isin yaameef immoo akkamitti wal ijaarree diinii kana ijaarraa kaayoo jechuudha waa akkamitti jama'aa muslima torban diidaa ijaaramaa gaanfa Afrikaa kana keessatti dargaggoon Itoophiyaa Oromiyaa kana keessatti yeroo ammaa kana ijaaramaa sochii diinii bal'aa lafa jalaa fi gubbaanillee itti jirtu keessa ijaaramaa akka ijaaramaa torban diidaa kanuma gidduu kanaa taate ka bu'uurri isii aanama roobee kana ta'e ka ilmaan keessan ta'e ta'amma immoo bal'attee haga dachii torban diidaa irraa haga dachii torbaa itti fulla'uudhaaf deemtu jaarmaya akkasiiti jaarmayni torban diidaa ka bu'uurri isii har'a biyya bu'uura isii taate keessatti wanni waliin nu ga'e warra jaarmaya kana uume keessatti roobeen biyya bu'uuraa biyya haadhoo keessatti haadhoo biyya tanaa keessatti ka wanni wal geenyeef absoo keenya imala waggaa shani jama'aan kun ija uumame waggoottan shanan itti aanu haaromsuudhaaf wal geenya imala haarawaa eegaluudhaaf deema inshaallahu ta'ala. Imala haaraya bifa haarayaan absoo haarayaan nafa dhiqannee sammuu haarayaan sammuu dhiqannee onnee dhiqannee nafa dhiqannee absoo haarayaan waggoottan shanan imala haarawaa eegalu waan deemnu dabree waggoottan soddomman dhufan karoora waggoottan soddomman dhufanii jama'aan kun qabatee jira. Diinii Islaamaa waggoota soddomman dhufu eessan keenya ergamni isaa kana baay'inaan xiqqoo isii nama gahii harkaa wal dhayaaf obboleessi keenya ta'aa jiru harkaa lafa isinirraa godhi malee dhugaan isin dhaqanii malee karoora waggoottan soddomman dhufanii qabaasaa jiru. Waggaa har'aa 2015 diinii Islaamaa asoo jiraate waggoottan soddomman akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1945 fuuldura bara 53 faranjiitti diinii kana eessan gahuu qabna hawaasa muslimaa eessan gahuu qabna islaamummaa eessan gahuu qabna biyyattii eessan gahuu qabna jennee jaarmayni kun sanirraa waggoottan 15 jalqaba
shanan jalqabaa kan uffatana bara 2016 gurbaadhaa hanga ilaa 2020 lakkoofsa Itoophiyaatti diinii kana tartiiba kamii oofne jennee istiraateejii cimaa godhee itti gadi bayaa jirra. Waan san haaromsuuf waan san sammuu keessa akka qoqqooyu hundi keenya jeeshii diinii islaamaa taanee onnee guutuudhaan onnannee nafsiyaa keenya irratti onnee baasnee shayxaana irratti onnee baafne jettee waan adda addaati irratti onnee baafne onnee godhannee qabsoo haarawaa bifa haarawaa akka qoqqoomnu asitti si waamne. Qabsoo saniif nama barbaachisa waan ta'eef namni sun immoo isin jennetti filannee namoonni amma dhuftan kun irra filatamtoota uummata aanaa kanaati jedha kan gaannu yoo rabbi yaada san gaariidha nu dhaabe yoo nu dhaabin illee suurabni kenna irraa abdii hin qabna nama gaariidha kan dhaabe namoota aanaan kun qabu jajjaba jennee warra qabsoo tana waliin tarkaanfachiifna warra ufuma bichaa nyaateetuma dhugee fuudheetuma heerumee jiraachuu asirra dhufee warra diinii kanaaf asirra dhufee warri kun jennee akkasitti isin yaallee warra qabsoota wajjin sochoosuu dandeessu jennee bifa kanaan isin waamamtan warri aanaa kanallee sochoosu dabree naannawa kana godina Arsii kana sochoosee Oromiyaa sochoosee biyya faranjii fi biyya arabaa sanillee deemee da'awaa itti godhuu danda'u ilmaan arabatti deemtee daawwessitu kaganaa as keessaa oomishu ka faranjii achii waan adda addaa nutti fiddu sanii ilmaan dhalee isaan san Ingiliffaa fi Arabiffaa barsiisee da'awaa itti achi ergee addunyaa tana jijjiiru isin keessaa baya isin gareessanii jennee akkasitti abbisanii isin waamne inshaallah ta'ala. Takbiir. Takbiir. Himmaa bal'oodhaaf kaayyoo bal'oodhaaf lafaa kaane waan ta'eef kaayyoon nama malee galman ga'u wanni yaadan tokko nama malee galman ga'u diiniin nama malee galman ga'u waan ta'eef sababoota kanaan wanni asitti yaamne waan biraan ga'u. Gama poointii yoo deemnee akkuma waa tokko lama sanii qofa isinirraa isinii kaasa jamaa musliima tokkoon dhiidhaa isinii hiikeedha walitti kennee maali jamaa musliima jamaa musliima tokkoon dhiidhaa jecha jaarmaya islaama bakka bu'e walitti qabama jechaadha waldee cimtuu takka ta hawaasa musliimaa guutuu walitti ijaartee diinii islaamaa misoomsuudhaaf ka'e jaamaa akkasiiti jamaa musliima tokkoon dhiidhaa waa shan irratti akka dhaabate isinii beeku walitti kenne. Ijaarumsa, da'awaa, darsi, sadaffaan nama gargaaru, wal gargaaru, qorannoo odeeffannoo miidiyaa islaamaa cimsuu wantoota kanarratti dhaabannee guddaan idoon isaa garuu waa lama. Waasan idoon isaa keessaa waqtuufi. Hawaasa kana walitti ijaarree tokkoomsinee waan simuu beekamtaa jennaan karabbii nuun jedhe san isirratti eega isii dhaabne booda da'awaa fi darsi haala gaarii dachii qabsiisu. Imalli guddeen namaa turanidha. Wanti inni guddaan fuudheffamee fi da'awaa fi darsii nama qabsiisudha kamiyyuu fakkeenyaaf biyya dheedaa kana keessatti yoo fudhattan waggoottan biyyaman soddomman kanan keessa waa'ee darsii qoshoo isinirraa kaase baay'ee halqaa baay'eetu biyya kana keessa jira ganda hundi darasaa qaba ganda hunda sheekat jira ganda hunda waa hunda jira amma jira wanni sun jira hin adamoon jedhan